ثم تجيني كان قبل ما أنا مبدأ بيا سرّا بقول كم أتجاه وجدك بيام باي تيتك قومي وردي أراجي نتباب ملك ستي لمن تفنو شيرام بيجران بات وانجر جلدن غري قرن يا ربي غرغا سكي كدن ربي كنيا سبك ونوركن يدك نيا كم دادون فان ستي من نملي سترا كتوامي دمن ولدن قبي عينادي يا سكدن الله يا مولانا توكي جوكين قمنا يا سيدي بكنا يا ربي كركا سكي كرنا الله يا مولانا توكي جوكين قمنا سيدي بكنا يا ربي كركا سكي كرنا أمتك أنا رب ما ترانغاي كان رب ثاني الدنيا والغاية ببيك يدو دجال تدهر الرسال يوم كفات بيانا سكي الدنيا كروم يزول ردي والتي ججك أنا بيه كان الردد أبيه يوسنا قرن وجرت نتي واحد كره ومكرك ونيك نوتي بافريكا كسابا يا ربي كركا وسكي كدني ما بقول زبي يقرنون تاتي قدان سافوري بغي جراغاتي درايون أوروبا أراضي نتبابتي يوريانو كيسانا سابتي أرك جراغي سامني داتي جيلن التجارتي أدرتي غرغرتي دبتالي أدرتي غرغرني بجابتي بينن سلوني سيهي ببادين دنياتي كنا بابومون جباتي تبهماتي يا مرموتي نبلي يا ربي غرغر ساكي كدني بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هردفتوتا داوتوتا خينيا خام فقو في إيهورا نهردفا جرتان بكا جرتانيتي سلامني ربي سنرك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته سنين جرتادا أكو مغرتان أرانتا نغا خيسوما چيما في دليتين دوفي كيسوموني كين يكون أرانتنا مي إسان والإسين هابر سيساني إسانو ندوبتاني أنا دران اللي دبوتو دنداني مي دورا مكا إساني نفايمان غرا إساني تي إسين دابر سيتين كزودا وان ولي مريان نوفيولين هاسون هايچو ميغا سغنتان تي ساني إنيونين درسا إسين ولي كان ناري فرنجين بيهانتي ليديز فرس جتي gift at the gift في مال جانغا فنورمتي akka faranjii kanatti bulu kanallee fedhiin irraa hin qabnu akkasitti illee hin bullu. Beekama. Dursa abbuma manaati kennan. Maashaallah. Hayyee duraan dursee assalaamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakaatu. Ani maqaan kiyya. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Maqaan kiyya Biniyaam Taaddasaan Jaamaa dhalataa Dirreedawaa ganda Qafiiraati. Maashaallah. So maqaan kee kun Biniyaam Taaddasa jaa. So mee dhaloonni kee Dirreedawaadha. Afaan Oromootis kun bulbulaa soo jirta. Maqaan kee immoo gaafiis ni qaba. Mee nu ibsi keessa. Warra booji'ame sani Jamaal goota. Maashaallah. Gaarii obboleettiin teenya maqaa keetis? Hayyee galatooma. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi yeroo tanaan dhugee shukriin isaa qabdu. Ani muluu alamuu argamu jedhama.
dhalattuu Arsii Lixaa magaalaa Qoreeti. Egaa maqaan keenya xiqqoo akkuma jettanii rakkoodha. Warra booji'ame, warra amantiin booji'ame keessaa tokko nuti. Nuti bar maqaalee kiristinnaa kaafannee bara ture. Abshir, abshir. So maqaan kee Muluu Alamuu Argamaa miti? Okay, okay. Kasa kun asumarra jirahu Biniyaam akkasuma naawusa qoe. Alright, kun akkanatti irra nafa. Maqaan keetis maxxanee jira kasaa qofaa miti amma keessa lamaan kun jira jechuudha. That's to be fair, walqixxummaan akkasii gaa inshallah. Mirgi keetis kabajamuu qaba. So, ala kulli haal hordoftoota daawwattoota keenya akkuma agartanitti egaa obbo Biniyaam Taaddasaa fi Muluu Alamuu haadha manaatii fi abbaa manaa yeroo ammaa tanaa jiraattoota biyya Jarman. Biyya Jarman jirtanii miti? Sirri. Maashaallah, maashaallah. Baay'ee tokko namatti toltanii rabbiin gaa bultii teessanillee tabarakaa rabbi haa godhu. Ijoollee meeqa qabdan amma? Ijoollee amma 4 qabna. Allahu akbar, Allahu akbar. Takkitti tanaa jira. Shamarree takkitti tanaan qaba. Oh, maashaallah. Hi, akkam. Riba keessaa kaa'ee. Oh, halkanii isaa isin bira amma? Halkanii? Amma raftee kaate. Okay. Duuba ijoolleen taanoo mana barumsaa jirti? Lakkee rafanii jiranii tokko Hacaalu jira, Obsaa jira. Maashaallah, maashaallah. Guddaa ergamee suuqii jira. Guddaan ergamee suuqii jira. Maashaallah, maashaallah. So hangafni keessan waggaan isaa meeqa? Waggaa 14 inni amma dhufan illee shaada qabachuu qabanatti fakkaata. Maashaallah. Itti himtanii waliin haasoftanii? Eeyyuu inni amma waggaa 2 eega biyyarraa gara na dhufee nu dursee keessa isaa gaafillee na dhiyeessaa ture. Maaliif ati yeroo baay'ee akka musliimaa taataa waan musliimaa haasoftaan anillee namni baay'een mana barumsaatitti akka musliimaatti na laala hiriyoonni tiyyaa. Muslimummaan maali inni jedhee yeroo wayina gaafatee ture. Atamma barumsa kan kee malee waa'ee diinniitti irratti hin kaayatiin dura barumsa kan keetti jedheeni achaas garuu amma baay'ee gammachuu qaba. Egaa nuti dubbachuu qabnee boodatti malee. Gurbaan isin durattuu dhoofotee islaameessa. Jechuu danda'ama maaliif ijoollee Turkiitu jira mana barumsaa ijoollee Turkii waliin oola. Haaya. Kanatti durallee nuti guddinni dhaloonni kennallee islaamummaa keessatti waan ta'eef namni hundinuu yeroo isa laalu akkuma musliimatti isa laala ture. Amma garuu hiriyoonni isaa mootuu ijoollee Turkiitii waa'ee musliimaa kan yerootti haasaan anallee mana keessatti yeroo na argu waan akkasii kana yeroo ani kakadhullee wallaahi jedhee kakadhaa. Yeroo nama nagaallee gaafadhu alhamdulillah jedhee deebisaa kun isaa qofa osoo hin ta'in ahaalii kiyya hundaafuu rakkoo ture. Ewa. Maali ati maal jette maal fayyadanii irra deebi'anii akka nama hin dhageenye na gaafatan. Ani garuu yaa wanni hundi onnee keessa jirti waa onnee keessa jiruuf ani yeroo kakadhullee wallaahi jedhee kakadhaa yeroo shakkarullee alhamdulillah jedheetiin galata galchee jechuu rabbii fi namoonni wal keessa jalaa dhaabatu. Duuba gaa shahaadumaan qabatiin malee jireenyuma amantii islaamaa jiraachaa turte jechuudha. Nuti mana keenya xahaara qabna. Manni keenya xahaara kophee waliin seenu musliimaan mana jira. Yeroo hunda ijoolleen hiriyoonni keenya irra caalaa musliimaa. Yeroo isaan nutti dhufan mana keenyatti salaatanii qalbii garam akka ta'e beeknaa akkamitti akka isaan salaatanitti agarsiisna. Manni keenya qiblaan ni beektan jechuun nama keessattuu. Egaa mana keessatti nutu agarsiisa. Allahu akbar, Allahu akbar. Qibli garama nuun jedhan akkas garagaraa salaata jennaa karaa salaatanitti agarsiisna musliimaan jira manuma keessaa qabna. Waan ajaa'ibaati. Duuba maaltu hagana isin tursiise amma maaltu itti isin kakaase islaamummaatti seenuu? Wayina namaatu isin dirqemoo daa'ima keessan isin dirqemoo maaltu itti isin kakaase amma?
Wanni nu kakaase dhugaa anilleen fedhin numaan qabaa. An duruu an guddinni kiyyaas akkuma beektutti biyya keenyatti amaaraa kiristaana kan jaamu waa'ee amantii kana rakkoon qabnu. Wajjuma nyaannaa wajjuma dhuyinaa wajjumaan ani soomanallee wajjumaaniin soomana ramadaana. Yaa an duruu nan jaaladha ani haati kiyyalleen muslimaa. Maashaallah. Amma obboleessi kiyya guddaan illeen maatii qabaa ijoollee 6 qabaa inni muslima amma. Inni anaan lolaa jira hoo ati akkamitti nu keessaa ati kiristaana taate jechaa na gaafachaa ture. Maashaallah maashaallah. Ati fi adde Muluun Direedhoomatti wal fuutan moo eeguma Jarman dhuftan? Lakki Suudaan irratti wal fuune. Suudaan irratti wal fuunes akkuma shariyaa muslimaatti nikaan nu godhamee masgidatti wal fuune. Maashaallah maashaallah. Micoon tiyya amma agartuuni eegaa achi dhufne asitti dhalatte. Maashaallah maashaallah. Suudaanitti wal fuune nuti. Gaarii adde Muluu atoo maaltu gara amantii kana si kakaase amma egaa waggoota dheeraa boodaati. Amantiin namni filatee amantii filate yookiin amantii jaallatee keessan turu waan jaallatanillee argachuu hin danda'ani. Uumama kiyya ani umrii kiyya ol yaada jiruu kiyyatti jechuudha. Yeroo biyya jiru daa'imummaa kiyyarraa nuti warri ollaa kennaa warri waliin guddanne muslima miti kiristaana taanullee garuu faamilii kenna keessa haati kiyya Oromoo Shawaati kiristaana garuu amantii kiristaana kanarra hin beektu. Isma maqama kiristaana yeroo kiristaanaa kaatu beekta kiristaana deemti gaafa duutu beekta kiristaana deemti malee wayuma irraan beektu. Abbaan kiyya garuu warra Oromoo akraarii ta'ee warra dhiqachoo barbaadu keessaa tokko ture. Ilma Absiiti, dhalata Absiiti. Zamana durii warra booji'amee waraana keessa biyya gadhiisee bahe keessa abaabayyoon kennaa biyya Guraageetti turanii achitti amantii fudhatanii islaamummaa gara kiristaanummaatti ilmoo argatanii abaabayyoon kenna jechuun ilmi isaan argatan ammoo qeessi. Akaakayyuun kiyyammaa argaa'u kan waamamu warri gosa kennaa gamii beekaa gara kennatti qeesii cimaadha nama guddaadha. Egasii amantii qeesima osoo jiru amantii kana isaanuma waliin isaan fakkaatee jiru dhiibamee eenyummaa ofiitiin darbamnaan ka'ee gara Arsiititti deema. Gaafa gara Arsiititti deebi'uu kitaaba wayii yeroo jedhee maxxansinaa eenyummaa ofii barbaadu waan jedhu kitaaba kana barreessee Arsiitti galee beeta kiristaana achitti ijaaree jiraachuu jalqabee egas abbaan kennallee nama guddaadha. Amma faamiliin kenna mana lama faamiliin kenna kan mana achaanu waa'ee amantii kana baay'ee jabeessee qabata waa'ee kiristaanummaa. Kamana kenna garuu akkuma siin jedhe haati ta'e nadiqoon laaffistii waan ta'eef cimaa miti. Yoo ta'e illee akkasuma keessa osoo jirru ani gaafa guddadhee of beekee manaama arge. Magaalaan ta'e nadiqoodha lagatu bishaantu jala yaa'a. Laga san gubbaa durii waan akka adbaarii jedhanii warreen uummanni naannoo itti baheetiin jalashummoo affeellifachaa jira. Achi jalatti ilbii garami jedhee laga sanii uduu godhadhee uduu akkamiin akka godhatan an takka irraan beeku. So ati yeroo manaama gartuu honi yeroo kana kiristaana turte manaamatti biyya ture. Laga gartee laga kana keessatti uduu attee jechuudha. Lagarra uduu lagatti sanirra uduu gamatti cehee. Bakka muka guddaa kana bakka uummanni biyya magaalaa sanii hundumaa jalatti taa'a. Magaalaa achi jala seenee yeroo ani salaatuuf deemu gara masgiida as garagarran qilbii gara masgiidaa fi miti akkana deemi jedhanii natti agarsiisan. Haaya boo. Achi irriba ol jedhee intala takka warra Arsiidha isiin illee Direedawaa turtee Direedawaa irraa dhuftee ani yoo san Finfinnee jiraadha mana akkana argee bar abaayyee jennaan arabasmaan bee. Hanchi dama mata me cugu delam bas mambe nanjat. Jannan isiati mali ragona no malu sayyadara me ho kinna sallamne tu yo samallaka na make na waje dawa turedi awar sa sallamne tu mallaki no kenna me yede kallade tu
yosan. Egaa saaga ture biyyaa hin bahee Sudaan jalli Sudaan keessa yeroo ture waa'ee amantiin musliimni kun nama nyaataa xuraayaa chaayaa wan badaadha gara biyya keenyaatti qonni jedhamu hundi keenya kamarraa quba qabdudha. Garuu gaafa achi deemu isaan yeroo nyaannu ani haga dhiqadheetiin achi bahee dhufutti nyaata na eeddisu namichi Arabaa Sudaan. Jaalalli isaan nama kenna ilaalee bakka keessa kiyya seenaati wamayyaa islaamummaa kan yaadaa dhufe. Eegas biyya deebi'ee gaafa Suudii deemu ka'u obboleeyyan tiyyaa wallolee jennaan dhagaa jedheen. Eessa wal beenna ani musliima isin kiristaana jedheen. Kana booda waliin beennu bas yoo dhugaa rabbiin islaamni sun haqiiqa taate anaa asii fuutee Suudii na geessitee gaafsa na shaadaa qabadhaan musliima gaafsa nirra jedhee akka waan silata jedhanii kana godhe. Dhugama ammoo yeroo san Ramadaan sooma keessa ture sooma hiikarratti soomni hiikame guyyaa lamuutti ani Suudii dhaqe. Eegasi gaafa biizaan naa dhufee an Finfinnee deemu kitaaba bitadhee ijaaba kiyya bitadhee maal jedhee kitaaba bitadhee Qur'aana irraa qara'uu hunda bitadhee hin deemu. Waggaa lamaa achi keessatti ani musliima namni beeku jiru ani salaatu. Waggaa lama fixee gaafa ani kontiraata kiyya fixee biyyatti as deebi'ee gaafa deebi'u warri kiyyaa an islaama ta'ee waan biraan irraan beekanii yaa ijoolleen Arabaa galta akkuma musliimaa godhatti waan ta'eef isaan illee narraan qabanne biyya hin turre an yooma san deebi'ee Suudaanii gaafa Suudaanii dhufu shaadaa qabadhe. Maashaallah. Shaadaa qabadhee salaata kiyya imaana kiyya godhadhee nagamaan osoo jiraataa jiru abba guddaan dhufan. Obbo Biniyaam dhufan jechuu? Suutuma jenneetuma dhufne. Dhuftanii duwwaa akkam gootan? Gaafa dhufanii isaan mataa firiiziitiin dhufanii nuti warra ijaabaati. Nu fudhachuu didan. Ati amma yeroo kana islaamumarra jirta. Kiristaanaan musliima. Suudaan jiraachaa turte Biniyaamati Suudaan jiru dhufe sirratti. Haaya achirraa odeessimee maaltu isin qunname achirraa? Ati yeroo kana Biniyaam kiristaana ati musliima waliin fuune? Waliin fuune. Suudaan itti jechuudha. Haaya oduun keenya achi nu jirti. Eegasi maal feeta yennaan si jaaladha jedhe. Aboo jaalalli mormarraa nan bootu. Na feeta taanaan an biyya namaa jiraadha. Dubartiidha biyya hoggaa baay'ee jiraadheera. Nama na barbaachisaa. Nama waliin jiraachuu qabaa. Hin dalagadha mallaqa qabaa. Kanaaf shariyaa guuttee na fuudhuu dandeessa jennaan borgana manaan jedhe. Borgana maati amantiin kee maali? Maal hordofta? Maaliin jennaan? Maal rakkoo qaba amantiin naan jedhu. Homaa rakkoo qabu amantiin garuu jireenya fuulduraatiif ilmoo godhannaa. Namni ilmoo qabu ammootu gara tokko jala deemuu qaba. Maali yaaddaa jennaan? An barba faamiliin kiyya hundinuu musliima warra kaakayyuu kiyyaatti akkana na godhe malee an marhaba rakkoo irraan qabu naan jedhu. Akkasi anillee gammadee hayyee Jum'aa masgiida deemtaa jedhee. Hin deemaa naan jedhe. Hayyee jedhee Jum'aa masgiida deemuuf an deemee dalabii ammasaa haga gadi adii tuffisee akka nama du'ee tasii fuudhee masgiida darbee. Achi shaadaa qabatee deebi'ee amma jennaan ammallee ganaadha. Biniyaam ajaa'iba takkisaa hedduus jaalate jechuudha. Maashaallah. Shaadaa qabattee hayyee nu eegi jedheeni ammallee jedheen anin wanni salaata kiyya osoo gadi cabsiin osoo akka dubartii mataa gadhiisee deemuu hawwuu wanni hin deemnee fi sodaa rabbiirraayi na feeta taanaan akka shari'aan ajajutti jennaan birrii poostaan ashagee fidee hoo waan feeteen bitadhu Jum'aa shaadaa harka qabatee Jum'aa ta'anitti sargii godhan. Allahu akbar. Gaafa sargii godhannu nama hin qabu ani obboleeyyan nama hin qabnu ijoollee bibeenu waamnee sheeka tokko jire sheekni sun nama wallooti inni akka abbaa ta'ee sheeka biraa nu qida'atanii ni kaanu. Na kaanu fudhatanii nu wali eda'amne alhamdulillah garaan na taa'ee eegasi biyya san jiraachuu hin dandeenye nama sadi taatee hin ulfaata. Biyya Awurooppaa sun ammoo yoo san baay'ee afuuffamtu ture garaan dhufuu yaallee jechuudha.
gaafas gennu ካምቢ ከሰት ጆሌን እንግዲህ ሚሬ ወርስ እንዳታ ኩኒ አንተ በዚህ ድሜክ ምናምን ፋሚሊክ እንደዚህ ሳይሆን ማሊ ከነጡፌ ያሰናር ታደዳ ያንድቆ ሶ ፍንዳታ ቱሬቹዳ ቢኒያም ኤካ ጊዜን ሲወጂ ወላ ገሩ ራስታን ቱሬ ፍንዳታ ጃይባቲ ሃያ ጉያ ዱራጋ mana nyata qabdi beeta restauranti qabdi achi nyaacha oduma nyaata achuma nyaadduutiin kajeele beeta maashaallah suutuma suutaaniin yaa suutuma suutaan killeen miilaan deemti jaanii daga naa yaa suutuma suutaaniin oduma achi isi biratti nyaata fayyadamuu maal jootin akka guyyaa tokko dirqama wajjin nyaannu malee jeeni nyaachuu na wajjin nyaachuu didde guyyaa kan sosobeetiin wanni jee yoo ati nyaachuu baate kaasi jeetiin kafaleetiin deemaa kaasi jeetiin wanni jedhani jee haa jettee dhuftee wajjin nyaanne tamboo daga maal so amma kaampii isee galtan ati hiriyoottan kee ka durritti wal beetanitti deebitee jolma biraati wal barteetti xiqqashoo si janajjanu seenan Lucky. Jollen harada. Jollen haria, jolluma finfinneti. By the way, nama hiddu barreessaa ture sagaleen Biniyaam Haacaaluu Hundeessaa fakkaatti jaan. Firmool qabdanii? Hin qabnu lakki. Yaa firummaa miti Oromoon diinii tokkuma. Dhiigaan tokkuma. Gaarii. Hayyee amma Suudaan kaampii ni miti? Gaafa as dhufne ijoollee Finfinneeti ijoollee Habashaa tana ijoolluma akka kiyyatti raastaa godhattee deemtu tana anta ganaa ልጅነክ እንዴት የእንደዚህ እምነት ውስጥ እንትን ትላለህ በዚህን ሰዓት ጨፍረ እየጠጣ ጨፍረ እንትን የምትዝናናበት ሰዓት ነው እንጂ Isi walloleetiin bakka kambi keessa wallolee jaraa wajji bakka qaruuraa tana qabadee karaarra bulaa. Subhanallah. Amma isin naannoodee bakka ani nan galaa wanni keessa Gottingen bakka jaamu kambi haariyaa. Achi keessa bakka sireen lama tokkorra narrafaa waliin dubbisnu bakka. Ani bari'ee dhiqadhee maal jee ijoollee hojii deemee ijoolleen haanna kanaas ni beeyta. Haatanii faana kannanii ati baasi naan jaa. Na qabsiisuufi bas. Haatanii waan nyaatamu kana haatanii jus cammarnaa anta andin kaflaan anta wuxaa naan jaa. Subhanallah. Waan biraa keessa nagalchu kaan dafeetiin gaa isiis rabbi nakkaasee isinis akkasumatti natti hin callisne oduma na gorsitu maal jettuuti isaan jalaan hambiste achumaani transfermi jaamne bakka achi baane achumaan adda facaane so achiin akkam goote isii yoo yeroo san keessatti yeroo san keessatti ani akka kiristaana deebituun kiristaana deebise atis kiristaanuma deebitee isillee kiristaana deebiste na maaliif seeta aya an gaafa san kiristaana hin taane Indebine. muslimummaa keessaan jira islaamummaa keessa turte Yoo sanii akka ijoolleen kunneen waliin laayifii kee baay'ee laayif maal jedhanii bakka inuma jijjiirani anamoota akkamitti akkas jettaa jedheen maal jechuudha. Amantiin uffata akka feetii godhuu dandeessan ta'u jedhee baay'ee wal fixnee jennee agasitti namatti baasee jechuudhaan. Namatti baasee ijoollee musliimaa baay'ee ka walitti dhiyaannu jira. Kan Suudaan itti beeku illee itti waamee gaafannaan diiniin bar onneedha. Ati onnee keetirra diiniin jaalalliidha. Manni illee diigamuurra atillee dhufee biyya kana hin beeku ji'a jahamu ji'a torba. Nama beeku afaan hin beeku addatti jira daa'ima harkaa qaba mucattiin teenya dhalattee akkamitti wanni kun ta'a jennaan ati dhiisii jedhan waan inni fedhu godhi maaliif
tokkoffaa mana kee diddiigama daa'ima malee kan abbaa malee guddisaa deeminaan jedhan bakka daa'ima isaa inni xammaqsiisu yoo ka barbaadu xammaqsiisi eegasii diinii qonnee kee keessa jira naan jedhan. Akkas jennaan gorsa isaanii fuudhee hayyee jedhee hayyee bakka guyyaatti godhiiti daa'ima fuunee deemnee xammaqsiisnaa jedhee. Okkee rakkoon qabu jedhee beellama qabsiisee maal jedhee gaafa beellamaa ani qophaa'ee uffata naa bitee maal jedhee daa'ima fuudhee beeta kiristaanaan dhaqee inni na biraa hafu. Hin deemne beeta kiristaana. Hin deemee gaafa nu gaafatanii tikimee ani sallamee ture musliimaa keessa ture kanaaf sallamee jira. Amma mootu daa'imatti jalli kiristaanaa kaasuu barbaada jedhee xammaqamnee kiristaanummaa deebi'ee jechuudha. Inni haa jilba guutee kiristaana ta'ee akkaan xammaqame san ittiin xammaqamne malee eegasii deemuu jalqabe innillee beeta kiristaana. Amantii musliimaa hima dhiisne. Odoma akkas jennu waggaa lama guunnee waggaa lama daa'imni mucaan kenna kun talammata yeroo dhalatu beeta kiristaana gaafa deemnu uffata aadaa uffannee deemne. Finfinneen kenna jettuu beeta kiristaana illee kenna jechuuf deemtanii nuun jedhan afaan baafatanii. Inni ammoo bakka hin dubbatu baay'ee gara qabataa eegasii beeta kiristaana kana jibbaatiin dhufne gaafa amma sababa argadhe ani rabbiin edaa sababiyyaa jara natti kaasee inni beeta kiristaana irraa hafuun ibsinii nuuf barumsa akka mana keessatti of qabannee amantii kana adda baafannu nu gargaare. Gaafa teennee amantii kana keessa seennu amantii kana keessa wanni deemaa jiru hundi isaa akka beeku wallahi rabbi naaf nama faadhiisu anaaf illee naaf faadhiisu maaliif amantiin kumiinuu amantiidha yoo abbaan qabate garuu amantii kaballeessullee abbaa kajabeessullee abbaa amantiin guutumaan guututti amantii san keessa wanni deemaa jiru waan rabbi balbala rabbii nama dhaabu dhiisi waan guddaa rabbii nama galchuudha jechuudha. Wanni kabajaaf jedhamee godhamu kabajaa bira darbee waan shirkitti deemaa jirudha. Gaafa hubadhee jedhu qo'amee jedhee ustaazota baay'ee beekamoo jala deemu jalqabee ati. Inni quban qabu. Ustaazota baay'ee wal caqaseetiin waa hundarra gaafa baradhee jedhu bakka wanni an kana dura godhaa turee fi wanni an amma godhaa turellee waan gaarii akka hin taane irraa beeku. Gaafa kaan akka sababiyyaa ammallee anaaf inni waliin bu'uura. Ana dikko na dhukkuba dhagay jedheen osoo na dhukkubu har'a du'ee boru du'ee kiyya osoo hin beekin wanni ani amantii kiyyarraa diinii kiyyarraa duddagali sababa keetiif jedhee. Amma garuu kana booda an du'u na waliin hin duutu. Nafseen teenna garagara wanni waliin qabnu ilmoo fi bultii malee waa tokko walirraa hin qabnu jedheen. Bakka nammaa achi karaa kiyya koroonfadheera jedheeni. Ustaaz Abubakar barbaadee bilbila isaanii barbaadee argadhee gaafilee mataa kiyya keessa jira waa lama sadii batooyaan islaamummaarraa wanni gaafachuu danda'u hin jiru. Durallee keessa ture eegasiillee baay'ee baradhee waan ta'eef gaafii lamaan sanii gaafannaan barumsa baay'ee waan na gargaaru naa ergee isa san yeroo qo'adhu innillee na waliin ta'a. Isuma afootti barumsa san banaa barumsa san caqasnaa. Gaafa kaan bakkaan illee amma duddagalii amantii kanarraa jechuudha jedhee wama amantii islaamummaatti deebi'uu kanarratti haasa'uu jalqabne jechuudha. Gaafa kaan illee ani jedheen namootiin baay'een mashaallaa maaliif har'a hin qabanne shaadaan guyyaa namaan kennitu maallaan jedhan. Ani har'a shaadaan qabadhu jedheen gaafa rabbiin ofii isaatii jedhe gaafa ofii isaatiitti naaf filate malee an shaadaan qabadhu. Ana miti ka karoorfatu ruhiiti rabbitti karoorfata jedheeni gaafa kan du'aa'ee naa godha jedheen. Rabbiin manaa manna agarsiise durillee ammallee rabbiin manaa manna taasisu jedheen. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Na dhageessan na dhagaa jiraattan mee? Yoo na dhagaa jiraattan I think connection yeroo gargariigaa kana nama godha. Neetwoorkiin yeroo gargarii akkana nama godha. Maashaallah na dhageessan jechuudha.
Naliga jittan me isani nas devi sa ega bak. Okay, dufan. Hello, assalamu alaikum. Alaikum assalam. Devitan difama. I think networking nabirai ture, isin birai miti. Ya nubira misalak. Sorry, difama. Khalas networking osoo nun baasne gara sagantaa achi dabarre. Me naa xumuriiti seenaate inshallah. Eeyyuu akkasumatti nuti amantii kana gaafanne Sheek Ustaaz Abubakar Roolii qunnamee keessaan erganii barumsa baay'ee isa san yeroo dhaggeeffachuu jalqabu. Amma ka wali baqaffannee waan jiruuf wanni dhosaan jirtu isuma afobbaneetiin caqasaa jechuudha. Yoo kana mucaan kiyyallee akkuma duratti jedhee maal kajeelte naan jedhee gaaffii naaf fidee jennaan. Sunsini ilaallatu ati barumsa kan keecimi jedheeni innillee keessi isaa yaa'u baafatee dubbanne malee akka amantii musliima ta'ee ullee karoorfadheera innillee beekeera akkasuma akka manama barbaadne manama rabbiin nu zaahira nuuf haa ba'u karaa qajeelaa nuti hin beennu karaa qajeelaa inni nuti agarsiisi jenneetuma du'aayii godhanna anillee manama argee manama ani arge san bal aks inni ammotu to amma duba inni le akuma manama hakka kana arge itti nimni manama sani amma le sababa keetiin jedheen ani zamzama keessa seene zamzama keessa wanni ba'e sababa keeti jedheen zamzama guddaa tokko waa akka qeesii fi sheekii fakkaatan keessanii isaan keessa gaafa seenu deemu kophee ofirraa baasee dhanii kophee baafadhee bobaa jala godhan. Eegas yeroo an zamzama seenu sababa kophee saniitiin keessaa na baasan. Manaamatti. Eegas kophee jechuun abbaa manaati uffanne abbaa manaati sababa keetiif ammallee ba'e jedheen. Ajaa'ib. Jennaan ati narraan buutuu miinaan jedhe amma geette ofiifi miti du'aayin gara keeti yaa rabbii kiyyeedheen yookaan sodaachisi jedheen manaamumaan isaa heerumatti naafay duuli jedheen isatti du'aayi godhadhe. Tumsa rabbii kadhatte. Eeyyuu gaafa kan inni illee manaama argee manaama xurree qal'oo takka keessa isaa baasuu argee manaama sanni natti ni mannee bucaa hiriyaa kenna tokkotti himate. Cimu mucaan maashaallah Allahu akbar jedheen bakka tamma karaa qabatte jedheeni akkasi karoorfannee amma mari'anne eenyu ustaaz yookiin sheek akkamtu nu ragaa nu baa shaada eenyu rab qabanneena ani oromummaa isaatiin illee islaamummaa isaatiin illee ilmaa nama afaan isaatiin yeroo aarii yeroo gaarii illee wanni badaan hin baane an baay'ee hordofa waan ta'eefi ustaaz jechuun eenyummaa ofiillee amantii ofiillee wal qixxeessee gaafa aaru gaafa gammadullee afaan isaatiin yoo hamtuu hin baane anaaf isa karaa rabbii qabate jedhee waan amanuuf odoonni ragaa naa ba'ee natti tolaa jedheen inni nama biyya kiyyaa sanillee san natti tola jedhee akkasi bilbila kee barbaanne jechuudha. Ijoollee dirreeti jee inni isin barbaadu seenee cufarraa. Yaa innillee gara gandaa kana harkifatee nuuf fakkaate. Ayah dari arada. Idri li jetti gaayollee ni. Ala kulli haal hundaafu nuti hundinuu khawwaliiti kha ummata Oromoo hunda qofa osoo hin taane kan hundaafu Rabbi subhaanahu wa ta'ala nu haa godhu warra gartee seenaa teessan tana irraa barattanii achitti kuftanii hafuu dhabdanii kaatanii ammallee tirattanii dhaabbattanii ammallee rabbumaatu nu baasa tokkummaa rabbii haqan gabbaramaa ta'e gabbarra jettanii xurree nabi Muhammad irra deemuu qabna jettanii filattanii wal mareettanii itti ciistanii ittiin nyaattanii ittiin teessanii ittiin yaaddanii dhufuu keessaniif rabbiin anaa fi isin haa jedhu rabbiin baga nagaan dhuftan jee rabbii isin haa simatu. Odammoo kan keessaa hin sossoone wanni tokkolleen kana keessatti isinin burjaajeessine isinin sossoosne haqa kanarraa rabbiin isinin baasne rabbii isin haa godhu rabbii isin haa raggaasisu
wantoota isin dhibaa yoo jiraate gaafii qabdan yoo jiraate kana booda please bilbila kiyya ni qabdan akkasuma bilbila ustaad Abubakar ni qabdan ustaadota biraatillee ni qabdan gaafii qabdan gaafadha hubadha dhugaa wantoonni gari inkaan isin dhisi namni muslima ta'etu keessa jiru yeroo gari sheexaanni dhufee gaafii adda addaa isatti uuma kanaafuu yeroo akkasii gara barumsaati gara beekumsatti fiiguun barbaachisaadha maaliif wanni barumsa irratti hundaa'e tokko siifillee ifnana sii taha jechuudha yoommoo barumsa irra hin ta'in dukkana keessa deemte rabbiin akkasuma jaa qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun sawarri waa beeku fi warri waa hin beekne wal qixxaawaa hija lakki waliin qixxaawu namni dukkana keessa jiru fi namni ifnana keessa jiru waliin qixxaawu kan dukkana keessa jiru bineensa isatti dhufu bineensa isa nyaatu ifirra arguu hin danda'u kan ifnana keessa jiru halaalattillee fageesseetillee rakkoo fi cinqii fi balaa fi hamtu ifirra arguu danda'a jechuudha. Kanaafuu wanni gaadilaarraa akkanatti isin burjaajeesse barumsa ilmii silaananii barachuu qabu argachuu dhabuu keessanirraa kana booda waan barbaachisaa ta'e anilleen isiniif hin erga barumsa barbaachisaa ta'e karaa jarman kanaas obboleessa keenya tokko jira maqaa isaa yoo beektan Umar Al-Faaruq yoo beektan hin beeku. I think inni state biraa jiraansa jarmanuma keessa isallee akka qunnamtanii hawaasa jarmanillee inshallah bakka isin jirtan kun eessa sila jarman Frankfurti namoota hedduu jira inshallah waahiloottanii fi obboleeyyanii fi saayibboottan muslima gaggaarii warra amantii irratti ciccimoo isaanillee akka qunnamtan inshallah haala isiniif mijeessa isinillee yaalii godha gaariidha amma maatii lamaanuu haadhaa fi abbaan amin ifi gurbaan keessan osoo dhufee natti tola ture anilleen sila walumaan isallee shahaadaa qabsina dhufee jiraanni yaama bakkuma takka shahaadaa qabsina inshallah hin feeta yedin dursiiti yoo kafe hin dirqinan mirgi isaa kabajamuu qaba yaa amma yeroon isaa diqqoo waan odoo ofiisaatii onne isaatiin godhatee gaariidha. Akkas ta'uu qaba. Fedhii isaatiin hubatee waan kana itti amanutu bareedaadha. Maaliif yoo ittiin amanne yoon hubanne akkuma gaafa gartee Biniyaam seenee keessaa bahe taate dubbiin. Yoo namni waan tokko hubatee itti amane immoo wanni feetee illee isan sossoostu jira. Rakkootu bara amantiitu cimtuudha bara kanaaf. Akkasuma jaama sheexaanni mana qullaa hin dhufu. Okay, yeah, okay. Rakkoon qabu yeroo biraa haa godhatu rakkoon. Abshir inshallah. Yeah. Oma isin qabannaan inni numa qabate jeetiin abdii qaba inshallah. Inni duraan dhoo isaadhaan muslimummaa irra ture waan isallee hedduutti rakkabna. Inqaannaa diqqoo mucaatu ija salphata waan ta'eef. Abshir. Oma isin bira illee taa'uu danda'a yoo barbaade. Kaameraa irra jiraachuu hin qabu yoo barbaadees. Gaarii gara shahaadatti deemna. Qophooftanii isin qophoofne wanni isin sodaachisu jiru namni isin dirqii amantiitti isin naqaa jiru hin jiru miti hin jiru fedhii keessaniin amantii islaamummaa jaalattanii itti seenaa jirtanii miti gaarii khanagaa rabbiin subhaanahu wa ta'ala إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله يغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا يا رب إسانوان آمنني إجازبودا كفران إجازبودا آمنني إجازبودا كفران إجازبودا آمنني إجازبودا كفران هذا كفري سنرتيو دو ربي سانفين أرى موجا رب سبحانه وتعالى الرئيس نمو إسلامويتني كفرتني ترتن كفري سنرادي بتني إسلامويتن مرة لما دا إسلامو دين تنجج خنافو تصدفى ربي سنراك أو كفرو هوني بريداد تندرا أمنتني تن إجازبودا كفرتني أما أمنتني تتنبودا ربي سبحانه وتعالى إرتي دوامتني إرتي يو الدنيا تنرى اللي قلتنا هال ربي جالة بفرب سبحانه وتعالى إسن رجالة ربي سبحانه وتعالى الرئيس تسيسي إرتي إسنها فقط إسن جتشارا أما جرى شهادة تجد برأيك إن شاء الله سؤال لا يتنافى رواتي نجزود أفن رمتين جنة بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام أشهد الله إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله ورسوله رقم بها رقم بها نين دقومسا هندقومسا. نعم قلبين أسانا دي بتو تلفون فرجوها ما ركون جيب إن شاء الله. ini aku nanti tapi boleh pun. Oh, di fama. أمان كو أن رقم بها الرقم بها ربين ربين هك أنجبرماتي akan gabaramate الله ملئ Allah male أكا هنجر akka hinjirre نبي محمد Nabi Muhammad إرجما ربي ergamaa Rabbii أكسما akkasuma قبرش ربيتي gabricha Rabbiiti. عيسان Isaan إلما مريم ilma Maryam قبرش ربيتي في gabricha Rabbiitii fi إرجما ربيتي ergamaa Rabbiiti. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد ولله الحمد بقى جمدن أنا ألفو بقى ربي سبحانه وتعالى أمنتي للوت الربين إرتي سن أمتي ربي سن ديبسه كان بودا وان تكلين كان أمنتي كان الرئيس برجاجيسي واني تكلين اسم التلفاتي أمنتي كان الرئيس يفدو اسم ديبسين جني ربي خلنا ربي إرتي سن هاترسيسو إرتي سن هادوامو ilmaan keessanillee ilmaan isin caccaala rabbi isin haa godhu isinillee barumsa boodaan wallaalli hin jirre islaamummaa boodaan kufriin hin jirre fayyaa boodaan dhukkubni hin jirre qabeenya boodaan hiyyummaan hin jirre ulfina boodaan xiqqeenyi hin jirre guddina boodaan xiqqeenyi hin jirre rabbi subhaanahu wa ta'ala isin haa badhaasu umrii bareedduu umrii imaanaa umrii fayyaa nagiyaan jaalalaan kabajaan ulfinaan warra wal aammatee walii rahmata godhee waliif obsee wal dhoksee wal gorsee wal jaalatee gammachuudha waliin jiraatu rabbi isin haa taasisu. Amiin. Rabbi subhaanahu wa ta'ala maalin isin jaa dilii teessan ta'arra dura dabarte hundaahu akka waan isin takkaa diliin dalagniitti rabbi isin araaramu. Amiin 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 amiin. Wanti dila arraa tahame hundinuu akka waan hin tahaminitti rabbi biratti subhaanahu wa ta'ala. Amiin amiin. Guyyaa isin shahaadaa qabattanirraa cubbuun diliin xiqqoo fi guddoon arra dura dabarte san hundinuu rabbiin akka waan takkaa hin dalagniitti rabbi isin irraa qulqulleessee akka daa'ima irra dhalateetti rabbi isin irraa jijjiiru. Amiin amiin amiin. Eegaa rasuulilleen alayhi salaatu wassalaam akkasuma jaa al-islaamu tahdimu maa qablaha. Islaamummatti seenuun waan kana dura dabre hundaa'uu sirraa cabsitee sirraa qulqulleessitee sirraa akka gaariitti akka gartee laaphisiin dogoggora namaa gartee qalamaan namni dogoggore haqutti islaamummaan irra seentan tun waan gaafa durirraa haga irra daliidan rabbi isin araarama. Kanaafuu jabaadhaa barumsa irratti jabaadhaa walillee jajjabeessaa tana booda insha Allah isinummaanuu kumaantamaa kanama islaameessitan namni isin irraa baratee sababaa keessaniin rabbiin miliyoonotaan warra islaamotti seenu rabbi haa godhu. Viidiyoon amma daawwatamu kun arraan tana asirra dhuftanii dubbatuun keessan kuni duraan dursee jeenummaa barbaada. Kanaafillee galatooma. Hiree tana anaafillee kannitanii akka obboleessatti shahaadaa na qabsiisinaan jechuu keessaniif anaaf kuni dhugumatti rabbi biratti subhaanahu wa ta'ala kaniin galatatti harka dhuna haa godhu. Garuu immoo galatni isin arra shahaadaa qabattanii kuni hiree galataa tana anilleen qooda irraa fudhachuudhaaf naafannoo keessaniif dhugumatti rabbiin subhaanahu wa ta'ala isiniif mindaa gaarii kannee isin jalaanillee mindaa gaarii nuuf haa kennu. Maaliif namni tokko nama islaameessuun rabbi biratti sadarkaa guddaa mindaa guddaa salaanni isin salaattan soomanni isin soomattan khayriin isin daleeydan nama isin islaameessisan qooda irraa qaba namni sun osoo rabbi isin irraa hin fuudhin jechuudha. Qooda kanallee naa waliin qooddachuu keessaniif hedduu ulfaadhaa gammachuu fi dhugumatti jaalala guddaatu na dhaggeeffama. Rabbi jecha warra wal jaalatee gaaddisa arshii jala rabbii san guyyaa gaaddisni rabbii malee gaaddisni jira warra waliin gaaddisa jedhan san taa'u rabbiin haa godhu. Jabaadhaan isin jaa mucucaa fi wanti adda addaa dhufuu danda'a. San obsaan barumsaan ciminaan bilchiinsaan irra dabruu danda'a. Namni isin arrabsuu danda'a. Isin qeequu danda'a. Wanni isin hojjettan kun jee namni jechoota hamila isin cabsuun isin tuquu danda'a. Namni gargari ilma namarraa nama sheexaanaatu jira. Nama amma fakkeenyaaf islaamoo keessan hin qudhinee jira. Nama gartee dubbii biraatiin isin waraanuu danda'utu jira. Maatii keessaa ta'uu danda'a, ollarraa ta'uu danda'a, firarraa ta'uu danda'a, hiriyoota irraa danda'a. Sanillee osoo hin lolitti, osoo hin arrabsinetti, akka isaanii osoo hin godhannetti obsaan, barumsaan, jaalalaan injifattanii saboo islaamummaan akkana obsa nama barsiisti, islaamummaan akkana jaalala nama barsiisti jee namni
gocha keessanii fi jecha keessan dinqisiifatee rabbiif je'ee jechuudha. Sababaa keessaniin islaamummaa tanatti haaseenu rabbiin warra sababa nama hedduudhaaf ta'u rabbi isin haa godhu. Baarakallahu fiikum wajazaakumullahu khairal jazaa. Hedduu ulfaadhaa hedduu naaturaa wayyooma asumarratti israa gabaabsee yoo dhaamsa biraa qabaachuu baattan nikaan keessanillee qulqulluudha. Nikaan keessan akkasumatti jira jechuudha. Nikaan keessan hin tuqamu yoo hiree bareedduun akkuma isin jedhe osoo har'a isiin qofti islaamoyte ati islaamummaa diddu taate yoo islaamummaatti ati seenuu baatte isiin nikahan isii iddaa lakkaawwattee ni dhuma jechuudha. Osoo iddaan isiin dhumane yoo silaa islaamummaatti seente islaamummaan isiitis nikahan isiitis ni jira jechuudha. Hiree rabbii tolchee moo isin lamaanuu yeroo takka qalbii teessan isin qaceelchee rabbiin gara isatti isin filatuun wallahi kun jaalala rabbiiti. Arra namni isin hin dirqine namni qawwee isinitti hin qabne fedhii keessaniin amantiin nuti itti amannu rabbii nuti itti subhaanahu wa ta'ala gabbaru qabnu rabbi tokko ta'e nuti fi rabbi jidduu simaa baluun kan jirre nam tokkollee jiraachuu qabu rabbi qofaan gabbare jettanii dhahaan gabbaru mukaan gabbaru naman gabbaru sheekan gabbaru nabiyyiin gabbaru citaan gabbaru lagan gabbaru rabbuma qofa gabbaruu barbaanna isa gabbartii haqa godhatu jettanii gara rabbi deebi'uun kuni nama rabbi subhaanahu wa ta'ala jaalateen qofaafi. Baga rabbi isinin jaalate rabbi irratti isin haa dawaamsu irratti isin haa itichu jabaadhaa uffadhaa kana booda waan barumsa irratti isin jabeessu amantii irratti isin jabeessu irratti yaalii guddaa godha kan gaasuuta suutaan wanni gariis ulfaataadha jettaniitis waan gurguddaadhaan if rakkina dura wanni gootan xaarfattanii salaatuudha salaataan eegala slowly waan gurguddaadhaan waan namni amata meeqa godhaa ture akkamittiin godhuu dadhabee jettaniis ifittiin aarina shayxaanni abooti waan kana umriin teessidentee godhuu hin dandeessu barachuu hin dandeessu fi hamilee fas cabsa itti sabbara suutaan step hin barachaa waan godhuu dandeessan suutaan godhaa deema yeroo takka irratti waa hunda ammoo gona jettanii booda isinitti ulfaatee aboo amantiin ulfaattuudha jettanii keessaa fiiguutu nama qabataa jechuudha suutaan inshallah akkasi galgala gaa isin bira naaturaa na ulfaadhaa nageenyaa jiraadha yoo dhaamsarraa maayii hiree isin kan daqiiqa takka. Anilleen waa takka gaafiin qabu baay'ee natti tolee jira galatoomii odoo ramadaaniin dabriin dhufa ramadaan irratti shaadaa qabachuun anaaf dhugaa badhaafama tokko rabbiin una jaalata jechuudha. Kanaafuu atilleen galatoomii baay'ee tokko galatoomii karaa biraatiin gaa akkuma beeynutti afaan arabaa kun xiqqisho waan ulfaatu jecha hanqa dandeessuuni karaa barumsa quraanaa kanarratti illee karaa afaan oromootti illee karaa dishinarii kanarratti illee akka nu gargaartu akka nu hordoftuun barbaada kanumaan qabu gaarii. Baay'ee galatoomi naasir kee. Abshira inshallah. Adde mulu. Maal jechuun danda'anii har'a bakka du'aa ka'eeralleedha. Anaaf har'a baay'ee gammadeera maaliif yeroo baay'ee sammuu keessa wareeraa deemaa turedha. Akka nama zambii baatetti socho'aa. Amma dubbachuuf hin ulfaata. Waan keessa turte ati yoo hammeenna isaa san waan dubbattu taate ofuma abaarta jechuudha. Kanaaf alhamdulillah duraan dursee waa hundaa ol rabbi ardi samii uume isaa arshii bal'aasanii rabbiin haqa galaanaa naffisee balbala isaa na dhaabuu isaatiif galata. Alhamdulillah. Yaa maaliif namni ani yoo nyaadhee quufee guyyaa guutuu walii fiigee dalagadhee ijoollee xiyyaa irbaata kennee maal jedhee ana afaan rabbiin galateeffadhu dhabaa ture. Dhugaa yoo dubbadhu amma dhugaa fakkaachuu dida imimmaantu jana qaba maaliifi maal jedhee galata rabbiin galti nyaatuma nyaadhu kana basmaam jedheetuma bismillah jedhee wal keessa dha'ee jedhe yeroo tokko basmaam yeroo tokko bismillah jedheeti midhaan afaan ka'a. Kanuma nama dhabee ta'uuni addunyaa kanarratti baay'ee rakkisaadha. Namni diinii malee jiraachuun ni ulfaata. Diiniin jala deemtu ammoo diiniin tamisin ta'u dhugaa karaan dhugaa kaminni. Kan karabbiin beekullee ta'ee karaan tolchuun tan jennee jala argachuu kennaaf riskii tana harka riskii guddaan nuu banamne balbala guddaa irra dhaabanne alhamdulillah rabbii kiyya shakkaraa. Itti aansee ammootu atillee kaleessuma wal argine kaleessuma guyyaan kennamuuf hin qabu jettee murteessite. Yaa rabbiin murteessisii miti. Ka ogaa meeqa guutuu jala deemaa ture gabaabsee turuu qabdu jennaanuma hayyee eeggatetti boru haa taatu jenne.
ها توتنا ربي بلبل عناف سني اللي بلبل كيري نفاقو آمين اللهم يا بلبل كادو ما كنا كادوnya tana finelle iginelle iyenelle namille nuka kawudanda kanamni nuka kawundande ne ha akirati rabbi balbala sannu qaban آمين ya Adde mulu fi Biniam I think maqaan keessan yoo dhiifachuu barbaadan mirga guutuutti qabdan maqaa badii qabu miti maqaa bareedaadha maqaa warra keessaniiti yoo moo jijjiirachuu barbaadanis na beeksisa akkamatti yoo dhiisuu barbaadanis amantii islaamatti wanta akka maqaan keessan rakkoon qabu. Lakki maqaa ni qabnaa ka gaafa shaadaa qaban ni qabnaa ani ka abbaa naa ta'e jeneraala Suudaaniiti isaa ka biyya sanillee na qubsiise isaatu abbaa naa ta'e maqaa isaatiin akaakayyuu isaatiin waamnu jechuudha Suudaan keessatti Ramadaan Muhammad Usmaan Saaliitiin jedhama. Ewa maashaallah. Ramadaan Ahmad. Ramadaan Muhammad Usmaan Salih. Maashaallah. Hanqa akaakayyuu isaati achitti ka waraqaa irratti naawwanni godhee akka ilmoo isaatti na laala jechuu barbaade. Isinoo? Ani Saaraadha. Maqaa guutumaan Zaarallee dura oduu shaadaa dura maqaa. Maal bareedaadha. Saaraan jaartii Nabi Ibrahim alayhi salaam. Ummatuma Suudaanii biratti hojjedhutu duraanii ati Zaaraadha, adiidha, Zaara jedhanii na waamanii turanii. Gaafa shaadaa qabadhullee maqaa jijjiirachuu feetaa jennaan maqaan ittiin na waamanii jira Zaara naan jedhu jennaan sanumaan na murtaa'e namni baay'een ammallee Zaaraadhaan na beekarra jaalaati. Maashaallah. Khalaas maqaa bareedaa qabdanii wanni guddaan hojii teessan waan qalbii keessa jiruu fi hojii teessanii kan Rabbi biratti ilaalama. Rabbiin nutis isinis warra waan hojjetu Rabbi jedhee hojjetu waan dubbatu Rabbi jedhee hojjetu jaalala Rabbii barbaada hunda duran Rabbii gammachiisuudhaaf warra dubbatu warra hojjetu naa godhu seenaa teessan kanarraa nama hedduutu barate jeetiin abdii qaba barumsa guddaa qabdi Rabbiin gaa waan dabartee hundaa'u akkuma isin jenne akka waan isin dhiiseetu akkas jedha Rasuulli alayhi salaam tana booda immoo if eeggannoo godhuun ni beektan isinuu waan garii inshallah suuta ol barsiisa jabaadhaa amantii keessan jabeeffadhaa wanni ani daganneetu jira iddoo sanatti obboleeyyan keenya kan man hidhaa jiru Saudi Arabiyaa keessatti guyyaa arra gammachuu keessanii kanaan qalbii qulqulluu qalbii bareedu tanaan du'aayin teessan waan qeebadamtuuf akka waan dilii nama qabne waan ta'eef isin aamiinuma qofa naa ja'a obboleeyyan keenya Rabbiin subhaanahu wa ta'ala hojii xiqqoo nuti irra dalinee tanaan Rabbiin isatti dhihaannee yoo nurraa jaalate jeetiin abdii qaba yoo inni tu Rabbiif jecha taate yoo Rabbumaaf jecha taate yaa Rabbi waan takka illee qabeenya nama osoo hin taane nu argaaf nu dhageessu osoo hin taane yaa Rabbi Rabbumaaf warra dubbate warra waan kana hojjete nu godhi hojii tana yaa Rabbi sitti dhihaanne arra shahaadaa obboleeyyan keenya qabatan tanaan arra dilii isaanii ta'e isaaniif dhiixeessanii sitti dhihaanne yaa Rabbi khayrii tanaan amalun saalih wanni kanarra Rabbi gammachiisu hin jiru yaa Rabbi hidhamtoota keenya kan mana hidhaa keessatti akka shuumootti gartee waadamaa jiru akka boqqollootti waadamaa jiru uffata malee nyaata malee dhukkubaan gartee qaamni isaanii cittaa'ee cicciramee muramaa jiru san yaa Rabbi ni garta kan gartee Yemenitti hidhamee rakkataa jiru kan Liibiyaatti hidhamee rakkataa jiru kan Suuditti hidhamee rakkataa jiru kan namni beeku kan namni hin beekne yaa Rabbi rahmata keetiin yaa Rabbi dalagaa xiqqoo bareedduu tanaan sitti dhihaanne yaa Rabbi yoo isin tun qulqullina qabaattee dhugumaadhaan si jecha dubbii irra hojjenne tanaan hojjenne yaa Rabbi tanaan sitti dhihaanne hidhamtoota keenyaaf yaa Rabbi nu dirman yaa Rabbi furmaata boruu miti arraan miti ammatti yaa Rabbi furmaata isaanii taasisi yaa Rabbi ati dhaqqabaan namni si qabu Rabbi yaa Rabbi waan dhabeen qabu namni Rabbi qabaate waan dhabeen qabu yaa Rabbi balballi addunyaa hundi irraa cufamtu balballi teen cufamtu duuba yaa Rabbi balbala takkittii teeta irraan cufamin san yaa Rabbi san si dhodhoine yaa Rabbi balbala teetan yaa Rabbi nurraa bane qabaadhuuf yaa Rabbi haadha gartee ilmoo baadhii sagalii baadhattachi keessatti dirqiidhaan tumanii gartee ilmoo irraa baasanii san booda isiillee ajjeesan yaa Rabbi isiifillee rahmata godhi yaa Rabbi obboleeyyan keenya kan manidhaa keessatti du'e isan hundaa'u tokko isaanitti yaa Rabbi rahmata godhiif yaa Rabbi araaramiif yaa Rabbi dilii isaanii dhiisiif warra achi keessatti hafe jiru yaa Rabbi qalbii isaanii obsanuu hanniif nu jajjabeessi hamilee yaa Rabbi hamilee cimtuu gaaraa ol cimtuu jabduu yaa Rabbi nu hanniif yaa Rabbi qaama isaanii san nutiis fayyaa isaanii nutiis yaa Rabbi nagayaan fayyaadhaan iimaanaan ulfinaan yaa Rabbi bifa saniin achi keessaa nu baasi
يا ربي خيري تقوره الجنة تنا سدي هاني يا ربي وبليان كي يسون نتما بقتي بينا ما جروخنا يا ربي ندر مدلوف اللهم يا رب اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا رحمن الدنيا ويا رحيمهما اللهم يا الله يا ناصر المستضعفين يا أمان الخائفين يا غياث المستغيثين اللهم يا واحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم يا الله اللهم يا الله اللهم كل إخواني المستضعفين في السجن في المملكة السعودية العربية يا رب كلهم معينا ونصيرا اللهم فإنهم حفاة فاحملهم وعراة فاكسهم وجياع فأطعمهم ومظلومون فانصرهم يا ناصر المستضعفين اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين اللهم فك أسرانا وأسر المسلمين يا رب لم تتكنيا فيه لم توت يا رب قبرتن في عنده إلى بس يا رب يا رب سيخدنا يا رب بورو التيمت الرتيمت أمت يا رب فرماتان يا ربي أممت يا ربي سيخدني يا ربي وجيت قوتك تنور رجالتي وجراتي سنين سيحن يا ربي سنين بلبلة ستين يا ربي بلبلة قوت ربي شوف هذا يا ربي نبني بلبلة عدي الدمر تشوفان كم نسان يا ربي سيحن يا ربي مكاكل كله خيتين سيخدني ألفنا خيتين سيخدني جبيني خيتين سيخدني بدنا خيتين سيخدني غرلافنا خيتين سيخدني مكابلنا خيتين سيخدني يا ربي نوأورلو هدم تو يا ربي أمتي نباس يا رب باستيتس درت نوران دربين قبسما بريدا تاسيسيف يا رب قبسما بريدا قبسما ربوسان اتران فتن ألفنا خبجا يا ربي ركو دبرتسان اتران فتن يا ربي فيامي أتودان نجيان قبينيان إيمانا يا ربي سنبداسي يا ربي دعيتنا أول يا ربي إيمان ساني سنجل أول يا ربي لبساني سنجل أول يا ربي فإنهم مظلومون يا ربي منهم ميدمو يا ربي ميدما دفني أواتا يا ربي أمنت وادوف يا ربي سخنني بيتين اللي نجين ول يا ربي موتما خان اللي موتما نجي أقول يا ربي كجلو من التنبين موتما كون قاعدين دلقاء التنبين يا ربي نورا خاك أدلو خاك أجلاتي خربي سودان خواساتو خبياتو خكسي بكنوبوس يا ربي ونتاجسي ونتاسسي يا ربي بديتين يا ربي جديتين لين وررن يا ربي أنتو كورد بتنقول يا ربي كبير كنقول يا ربي ونتاسسي يا ربي والقودو خنياتو خنان مدتي والجبو خنيا خنان مدتي يا ربي جهنون جي والجبو جهنون جي والقودو تجهنون جي يا ربي تكما نخن تكما دوغاس نبارس يا ربي سخنني يا ربي دعيتنا يا ربي سخنني نوف أول يا ربي دعيتنا نوف أول يا ربي ورسي جتش خدتي ورس الربر بادا يا ربي ورقرتين أرقا في نرقا سونتاني يا ربي قلبي تنيا كل ليس يا ربي نرقا نقول كل ليس نرقا نقول ليس بكم ترى نقول كل ليس يا رب قل فينا خير بربان جال لك خير بربان يا رب نوال وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك الله فيكم لقينا جرادا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته